dhaggeeffattoota kiyya. Diiyaabiloos kennaa dansaa kennaa gaarii ta'e kan isiniif kennu tokkumaayyuu hin qabu. Takkaallee hin qabu. Yoo waa isiniif kennelle sobee dansaa fakkaatee sobee gaarii of fakkeessee soba isaatiin lubbuu keessan balleessisaaf jedheeti. Soba isaatiin hin sobaminaa. Gammadi jaalallii fi kookkisi sun duudiin ji'a 3 caalaa turuu hin dandeenye. Ji'a 3 booda wanti haarinni adda addaa mul'achuu jalqabe. Shaakala dhoksaa. Gaafa tokko halkan walakkaa dammaqee bofa guddaa maramee mataasaa ol baasaa gad deebisu of biratti arge. Iyyuullee barbaade garuu immoo hin dandeenye. Halkan gaafa biraa immoo akkas gaafa dammaqu qaamni yookaan foon aliis kun akka shaanxaa yookaan boorsaa meeshaa itti qabatanu ta'eeruun arge. Gaafa tokko asumatti mul'atti asumatti immoo baddi. Guyyaa tokko immoo halkan walakkaa sirba addaa tokko mana keessatti dhage'a. Haala sodaachisaa kana hundumaa obsachuu waan dadhabeef ishee dubbisuuf murteeffadhe. Gaafa haala kana hundumaa gaafadhu mufiif dheekkamsa cimaan akkas naan jette. Gaaffii akkasii kana deebitee lammaffaa nan gaafate. Sana ta'uu baannaan walitti dhufeenya kiyyaaf keeti kanarraa kan addaa ta'a naan jette. Anillee yaada kiyyaan jireenya sodaachisaa gaaffiin guutame kanarraa jireenyuma hiyyummaa mandara naannoo baadiyyaa jiraadhu san naaf wayya tureeyyuu jechuu jalqabe. Achiin booda baay'ee isi sodaachuu jalqabe. Guyyaa lamaan duuba fuula dansaa natti agarsiisuu jalqabde. Nattas kokkolfuu badhaasa adda addaas bittee galaa baay'ee akkana jaallattu natta himuu na jajjabeessuu jalqabde. Haala hundumaa gara fuulduraa akkanatti himtu na akeekkachiistee achiin gara mana bunaa yookaan mana sirbaa yookaan bunnaa biitii tokkootti na qabdee deemte. Achittis waadaa dureessa si godhanaan jette san na qaabachiiste. Guyyaa keessaa gaafa tokko waan an amma beeku kan hundumaa hin beekta naan jettee gara manaatti deebine. Jireenya isii waliinillee akkuma duraa kaan ittuma fufe. Haa ta'u malee jireenya kiyya gaaffii fi sodaa guddaan guutame. Akkamitti xaxxoo kana jalaa bahuu danda'a? Adoo bahees eessa abbaa kiyyaa dhaqa? Eessa abbaa kiyyaatti gala? Guddoo yaade dhiphadhee cinqame. Asirratti akka naa hubattan wanni an fedhu tokko warri aliis intalti isaanii aliis hojii hafuura hamaa, hojii xinqoolaa, hojii seexanaa keessa akka seentee jirtu beekuu dhabuu isaaniiti. Anillee waan ta'uu jiru kana akka isaanitti hin himne of eeggannaa cimaa naaf kennitee jirti. Hin rakkadhe. Kolbaatiyya, saba kiyya, nama ergaa kan amma na dhaga'aa jirtu. Durbi umrii waggaa 20 waan akkasii kana ingooti jettanii hin shakkitanii. Namni alaa isii kan beekuun intala bareedduu waggaa 20 baankii keessa kan hojjettu akka taate qofa ture. Isheen garuu ergamtuu diiyaabiloosii turte. Dhaggeeffattoota kiyya bara amma keessa jiru kana keessattis aliisotni baay'een jiru. Kanaafuu of eeggachuun jireenya gooftaatti maxxane qabaachuun furmaata filannoo biraa hin qabnedha. Waan sodaachisaa addaa. Gaafa tokko aliis gara bakka hojii deemteen duuba mana keessa waan jiru hundumaa ilaaluu barbaade. Umrii dargaggummaarras waan turteef manni ishee qulqullummaan kan guutameef kan bareedu ture. Waan nyaataaf dhugaatii adda addaa qabbaneessuuf nama gargaaru yookaan firiijii 4 mana keessaa qabdi. Isa tokko gaafa qulfii isaa cabsee banu waan arge amanuu dadhabe. Buqqii mataa namaa akkasumas foon namaa keessatti arge. Gara gubbaatti immoo lafee namaa adda addaa arge. Firiijii biratti okkotee guddaa afaan isaarra baalliif buqqiin diqqaan tokko carqii diimaa waliin irra kaa'ameeru arge. Afaan okkotichaa banee yoo keessa laalu okkotichi dhiiga namaatiin kan guutame ta'uu isaa dhagge. Kana caalaa itti fufuu hin dandeenye. Amma akka nama du'eetti if laaqqe. Eessas gara milleetti miliquu akka hin dandeenye. Du'aan marfamee akka jiru amanee waan ta'uuf
jiru hundumaaf kana booda bitamee jiraachuu qaba jedhee of amansiise. Aliis bakka hojii ooltirraa gara manaa yoo galtu bakka hojii jiraattee waan ani manatti godhaa ture hundumaa akka beekte anaaf gale. Kana booda addunyaa xinqolaatiif asmaatii wajjiin wal bare. Guyyaa itti aanutti gara walgahii tokkoo akka waliin deemnu na gaafatte. Anillee takka itti seenee hidhameera waan ta'eef filannoo biraas waan hin qabneef tole jedheen. Osoo deemnu magaalaa keessaa baanee gamoo guddaa tokko bira geenye. Bakki walgahichaallee gamoo kana keessatti akka ta'ee fi kan seenamus dugda itti galiisaan yookaan gara boodaa ilaalisaan akka ta'e natti himte. Akkuma isin naan jette taanee walumaan gara gamoo lafa keessaatti seenne. Galmi guddaa walgahichaallee dhiirotaaf dubartoota 500 wal marsanee ta'aniin guutamee jira. Isaan keessaas mataan isaa callaan akka namaatti ta'ee kan mul'atu garuu qaama biraa kan hin qabne akka sooressaatti ta'ee gidduu isaanii taa'eera. Warra 500 as keessa jiran keessaa muraasni barattoota sadarkaa lammaffaati. Warri kaan yuunivarsiitii irraa barumsa isaanii fixachuuf, muraasni kan isaaniif hafe, warri kaan immoo kan eebbifamanii bahan, warri kaan immoo barsiisota fa'aa turan. Aliis furtuu girgiddaa manarra jiru yoo tuqxu wanbariin yookaan teessoon asi bahee anis immoo irra taa'e. Ofiifis akkas godhattee isheenis irra teesse. Sana booda keessummaa fi miseensa haariyaa ta'uu kiyya isaan hundumaatti na beeksiste. Isaanis haamilee guddaan na simatan. Kana godhuu isheetiin Aliis sadarkaa guddinnaa dhaggatte. Walga'icha irratti wanti isaan mari'atan tokkollee osoo anaaf hin galin gara dhuma walga'ichaa irratti guyyaa biraa qofaa kiyya akka dhufuuf natti himamee walga'ichis sanumaan hobba'e, sanumaan xumurame. Walbeekis addunyaa seexanaa waliinii kiyya kan jalqabaa akkasiin ture. Halkanuma san Aliis halkan keessaa sa'aatii 8tti hirribaa na dammaqsitee waan baay'ee nama rifachiisuuf sodaachisu natti haasa'uu jalqabde. Akkas naan jechuun jalqabde. Ani akkuma na argitu kana nama salphaa tokkoo miti. Ani walakkaan kiyya nama, walakkaan kiyya immoo hafuura. Gara caalutti an hafuura. Wanni mana kiyya keessatti argitu kun meeshaawwan adda addaa kan ani itti seexanaan waan madhuu fi isa waliin ittiin haasa'uudha. Kan ittiin oolmaa guyyaa kiyyaa midhaaffachuuf digimtii ittiin hojjedhuudha. Waa'ee lafeewwanii immoo yeroo biraa sitti hima naan jette. Kana hundumaa gaafa isin natti himtu anguddoo na rifachuura darbee homaa haasa'uu hin dandeenye. Kitaabota adda addaa waa'ee dhoksaa hojii amma keessa jirtuu kana kan dubbatan, kan barsiisan naaf fidde. Anillee waan kana hundumaa beekuu barbaadu kiyyarraa kan ka'e dubbisuuf murteeffadhe. Yeroo muraasa keessatti fedhiin kiyya waan kana hundaa beekisaa guddaa dabale. Isinis fedhii na keessatti uumame kana argitee osoo an hin beekin maqaa kiyya gara warra asmaatotaa, gara xonqaayota beekamoo biyya Hindiitti ergite. Akkumaan duraan natti himame sana gara lafa walga'ichaa sana qofaa kiyya deeme. Achitti immoo warra haariyaa sagalii fi warra isaan fide tokko tokko achitti arge. Achiin booda hojii jalqabuun nurra ture waan ta'eef gara gidduu galmichaatti waamamnee wantootni asii gadii kun nurratti raawwataman. Waan akka muuccaa yookaan koollaa waa itti qabsiisan fakkaatu nyaata gosa adda addaarraa kan hojjetameen qaamni yookaan nafni keenya dibame. Kun miseensa guutuu ta'uu keessaniif ga'umsa isiniif kenna nuun jedhan. Zayita waan fakkaatu tokko xarmusiitti godhannee akka dhugnuuf yookaan akka unnuuf nuuf kenname. Dhumarratti immoo waan baaruuda fakkaatu mataa keenya irratti nu dibanee inni kun immoo dhoksaa namoota bira deemtanuu akka beektanuuf isin gargaara nuun jedhan. Wanni an godhe kun duudiin biyya Hindii gahee boreessummaan xalayaan miseensummaa guutuu na ga'e. Xalayaanaaf ergame kana immoo dhiiga kiyya itti dibee karaa mana poostaatiin osoo hin ta'in
karaa dhoksaa isaan natti himaniin akka erguuf ajajame. Anillee akkuma isaan naan jedhan kana tolche. Kana booda duubatti deebi'uun hin jiru, hin yaadamus. Gara duubaa yookaan gara boodaa deebi'uuf yaadis du'a ofitti faraduudha. Anillee takka waan kanaan cuuphamee itti seeneera waan ta'eef waan isaan naan jedhan hundumaa akka isaan naan jedhanitti raawwadhe. Kakuu addaa Aliis waliin. Gaafa tokko ganama Aliis sirni addaa bu'aa qabu tokko mana keessatti akka raawwatamu natti himte. Halkan keessaa sa'aatii 8tti annuu yookaan daa'ima baay'ee diqqoo kan taate daaddeen yookaan harkaan kan deemtu kan lubbuun jirtu fiddee dhufte. Osoo an argu Aliis quba ishee ija daa'imaa yookaan ija annuu sanaa keessa galchitee ija ishee lamaanuu keessaa baaste. Iyyi daa'ima sanii onnee kiyya baqaqsuu gahe. Kana booda daa'ima sana billaadhaan qaama ishee guutummaatti kukkuttee tirii keessa keessee Wadhu nyaadhu. naan jette. Anillee rifuuf sodaa guddaan qabamee kun ijjuma gonkumaa hin ta'u jedhee ni dide. Diduu kiyya kana dhageettee baay'ee aarte. Ila hamaan na laalte. Anillee adoo wanti hamaan biraa natti hin dhufin filannoo biraa hin qabu jedhee foon daa'imaa san nyaachuu dhiigalli arraabuu jalqabe. Kanaan duuba akkas naan jette. Kun anaaf si gidduutti kakuudha. Waan an tolcheef tolchaa jiru kana ammaan boodas kan tolchu nama tokkottuu hin dubbattu. Gaafa garuu dubbatte ofumaa du'a ofitti faradde jechuudha. Ofumaa du'a ofitti murteessite jechuudha. Naan jette. Yoo kana naan jettu guddaa rifadhe. Kana dhaga'een duuba wanti addaa tokko keessa kiyyatti uumamuu jalqabe. Aga ofii kiyya to'achuu hin dandeenyetti jirjiiramuu jalqabe. Gorsa of eeggannaa haadhotiif abbootii kiyyaaf akkas isiniin jedha. Hojjettoota manaa keessan hin beektanii? Ka'umsi isaanii eessa? Warra isaanii amantaa isaanii hoo? Ijoolleen keessan eessa? Eenyu waliin oolti? Dhuguma hin beektanii? Ijoollee keessan xixiqqoo isaanitti dabarsitanii kennisaan duratti waa'ee hojjettuu yookaan hojjetaa manatti qacarattanii waan beektanu qabdanii? Dhuguma kana yaaddanii beektanii? Mee yaadaa. Aliis daa'ima diqqittii amma ila keessaa baastee billaan kukkuttee na nyaachiste kana eessaa fidde? Abbaa kiyya haadha kiyya qabadhu. Hojjettoota keessan to'adhaa. Oolmaa ijoollee keessanii to'adhaa. Kanaafuu warra kiyya dubartiis ta'e dhiiras nama mana keessanitti qaxarattan kamiyyuu duuba nama sanii haala isaanii hundumaa sirriitti qo'attanii beekuu qabdan. Eega kana hundumaa goote Aliis miseensa guutuu hojii dukkanaa kana akkana goote mirkaneeffatte. Kana booda akkaan of danda'ee hojjedhuuf mana biraa qofaatti anaaf barbaaddee meeshaa barbaachisaallee itti naaf goottee hojii kee jalqabi naan jettee addaan baane.